Ashamaa argafuuni kabajamtoota daawwattoota keenya anubbuleessa keessan Dastaa Hinsarmuuti har'a wanta baay'ee garaa nama nyaatu tokko argitanan of course viidiyoon sun kan naanna'aa jiru karaa marsaalee hawaasaa adda addaatiin anis marsaalee hawaasaa adda addaa irratti viidiyoo sana gaggabaabasaa share godheera. Ijoollota humna addaa Oromiyaa irraa lola gara kaabaa jiru deeggaruudhaaf adeemanii achitti booji'amanii immoo afaan Oromootiin because afaan Amaariffaa sa'uun beekanii kanaaf afaan Oromootiin haala isaanii ibsan maaliif akka dhaqan attamitti akka dhaqan haalli isaanii maal akka fakkaatu waraana beekumoo hin beekan leenjii ga'aa qabumoo hin qaban dhugaan jiru itti himameeti adeeman moo gowwoomfamaniiti adeemsifaman waan jedhu akka nama sammuu fayyaa tokkotti viidiyoo sana irraa ilaalee taajjabuu yaaleera. Baay'ee nama gaddisiisa. An humna hiwaat yookaan achi TPLF jedhamu baay'ee mormaa. Oromoon humna sanaan miidhameera gatii guddaa kafallee irraa bargix qobaa isaanii immoo miti humna Oromiyaa keessaa afaan Oromoo dubbatu OPDO jedhamuuni kan isaan akka uleetti fayyadamanii waggaa 27 ilmaan Oromoo dugda keessa gattumaa ba'an isa keessa naqu garuu wantoota controversial ta'an wantoota wal rukutan hawaasaaf uummata bal'aaf waan ifan taane tokko akka nama nagaa tokkotti taajjabuu yaadeera. Achi keessaa wanti baay'ee na gaddisiise tokko hoogganaan bulchiinsa mootummaa naannoo Amaaraa lolli kun kan Amaaraaf kan Tigiree ta'uusaa deddeebiidhaan dubbata. Aktivistoonni afaan Amaaraa ammoo ijoollee keenya lola kana Amaaraaf Tigiree gidduutti adeemsifamu kan isaanin ilaallanne yoo ta'e illee dhimmichi dhimma biyyaa akka hin taane beekamaadha. Dhimma naannolee lamaati anyway haa ta'u garuu egaa Amaaraan akka Itoophiyaatti ilaalamee Tigireen akka Itoophiyaa hin ta'initti ilaalamaa jira yoo ta'e ani sana keessa wanta beekuun qabu sanas ta'e kana garuu tumsuudhaaf ijoolleen qawwee hidhatanii qe'ee gadhiisanii adeeman tichiitii adda addaatu akka dabeeyyiitti akka dadhabaatti akka poolisii gatii hin qabneetti afaan Amaariffaan ከኦሮሚያ ልዩ ፖሊስ ወይም ከኦሮሚያ ኃይል የኦሮሚያ በሬዎች የበለጠ ዋጋ ያላቸው ጀደሜ ሀማ አረብሰብኑት አርጋ ጅራ ማለፍ ጀሪ ዲደት ሀሳውን ሳልፈን ያከትልበቹ አንተ ተኤፊ ዋን አርጊኔ ሀሳው ሞን ሳልፈን ነው ፊንጅሩ እኒ ከምብራኒ ሎልቶኒ የሆናችሁም ነዳና ኦሮሚያ ፖሊሲ ነዳ ኦሮሚያ godinaalee Oromiyaa adda addaa keessaa fe'amee adeemaa jiru kuni maaliif akka dhaqan eessa akka dhaqan waan beekan hin qaban kana malee leenjii ga'aa hin qaban haasaa warri booji'amtoota haasaan sinnan agarsiisa even sagalee dhukaasaa namoota dhaga'anii hin beekne garamitti akka millaacii qawwee qaban arganii namoota hin beeknetu achi jira mucaan isheen tokko waan isheen jettu mee walumaan laallaa mee video gabaabaa kana daawwannuuti. Maqaa keetti? Maqaan koo Qabannee Ambaati. Godina kee? Godina kamtti dhaladhe Qellam Wallaggaa. Simee wanti maqaan kee? Qabannee Ambaa. Qabannee Ambaa ይባላለሁ የተወለድኩ Qellam Wallaggaa ነው አለች. Akkamti gara lolaa kanatti deessente? Ani bakka lolaa ta'uu isaan beeku mana leenjii deemtu jennaan mana leenjii deemee halkan nu kaasee ammas hin deemtu jennaan makiina yaabuu malee iddoo akkasii irratti hodhanii wanta isaan nutti himan hin qabnu ne. እኔ እያለች ወደ ስራ ቦታዬ የመጣው ጊዜ መሰልጠኛ ቤት ነው አመጣኝ። ከደሞ መሰልጠኛ ቤት ደግሞ መኪና ላይ ወጣ አለና መኪና ላይ ወጣው የት እንደምሄድ አላውቅም። ከዛ ድንበር ነው አለኝ እዛ እርኮ ያለች
kaasteetta harri lolaa sun akkamidha? Nu kaasne bo. Nu kaasne. Nu kaasne? Meeshaan akkamitti qabamte? Akkamitti qabamte? akkamitti qabamte? Mana kan ture dhiinta. Sodaadhee mana seene bara. እዛ እንዳለች እኔ ውጋ ውስጥ ነበር። ምንም አልተኮስኩም። ሲያዝ ደግሞ ቤት ውስጥ በቃ አዲስ ይረዱ ኳሳ እንበኑ በቃ ኳሳ ተካል ግን እንበኑ ባ እትንም ተት እንጀተ ተካዱ ኳሳ ግን እንበኑ መዳና ለምን ከከዳት ኩን እኮ ኮልፈን በርባዱ በር ምን እንዳለች ተማ እኔ አዲስ ነኝ እኔ ኮን ቀበሙን ትረ ዱኑ ሎለቀ ሰጥራ ሲጀምር ማረሚ መተኮስ አልችልም አልተማርኩም እኔ አዲስ ነኝ Tagai gai, akan barachuun barbaada gara fuulduraatti dhukaasuuf haala deebiichaa. Barbaadu maatii kootti galuun barbaadu kolfiineeti maaf kofaltaa. Inni የሚፈልገው ወደ ገባንጎ መመለስ ነው እንጂ ስለ ውጋ ምናምን አልፈልግም መማር Egaan akkuma viidiyoo kanarraa argitan mucaan kun bakka leenjii dhaqxu jedhan buufata leenjii dhaqxu jedhamnee baane malee dirree waraanaatu jedhamnee hin baane. Buufata leenjii immoo akkuma geenyeen makiinaa yaabbadhaa nuun jedhan. Achi immoo makiinaa yaabbannee gaafa dhufnu lola walakkaattan of arge. Sobuun maal godhaa maaramii madaanaalamii annan kakadhaa sobuun maal godhaa. Nuun haaraadhaa sagalee dhukaasa dhageenya hin beeknu muuxannoo isaan qabnu tokkosnee hin beeknu jetti mucaan. Baruuyyuu hin barbaaddaa amma tokko suuree jennaan otuun du'ee hin barbaadoon warra koottan galuu barbaadaa jetti. Namoota akka kanaa funaannee ijoollee haadhayyeessaa waraana makalaakiyaattuu ulfaate waraana dirooniin warra arabaa dadhabe waraana waraana eertiraatti nam'ee dadhabe ijoollee xixinnayyoo homaa hin beekne shamarraniif dargaggoota ijoollee Oromoo boor biyya Oromiyaa tiksuu kan danda'anii naannoo isaaniif bu'aa buusuu kan danda'anii hubannoo ga'aa tokko malee leenjii barbaachisaa qabmaa lola kanaaftiif malu utuu hin kenniifin ijoollee kana guuranii gara kaabaatti urguruun kun maal jechuu akka ta'e anaaf naagalaan jiru. Na ilaallataafan immoo haasa'a maaliif yeroo ammaa kana dargaggoonni kun godinaalee aanaalee Oromiyaa adda addaa irratti kan guuramaa jiran. Achi keessa obbolaa koo jira, maatii kootu jira, fira kootu jira. Obbolaan koo, maatiin koo, firri koo keessa hin jiru yoo ta'e iyyuu immoo guutummaan dargaggoota Oromoo na ilaallata. Kanaaf anaaf naan galle mootummaan maaliif akkas gochaa keessumaa mootummaan naannoo Oromiyaa dhaabbattanii of ilaaluu waan qabdan natti fakkaata. Diinni kaabarraa wal kaakka'u kun gaafa lolli kun mo'amuu abbaa tokkoo fi mo'atamuu abbaa tokkoon gaafa goolabamu humni kaabatti wal fixu kun akka inni Oromiyaa dhufu shakkiin tokko hin jiru. Jarri kun egaa qolaa baasee dubbachuudhaaf yoo ta'e keessumaa mootummaan naannoo Amaaraa mootummaa naannoo Oromiyaaf tuffii guddaa qaba. Obbo Shimallisiin hin jaallatan, Taayyee Danda'aa hin jaallatan. Oromiyaa bilxiginnaa jedhanii garmalee axaaxaalanii kuffisanii ta'e isaan haasa'an. Ohididoch minoch jedhanii isin arrabsaadha kan isaan haasa'anii. Humna addaa Oromiyaa isin feetanii ergitaniin teenkiyuu jechuun utuu irra jiraatu kennanyimmaa የኦሮሞ ገበሬ በሬዎች ይሻሉናል jechaa isin arrabsu. Kanaaf warri naannoo Oromiyaa bulchitan akkuma warri naannoo Tigraay Tigreef dhaabbatan warri naannoo Amaaraa Amaaraaf dhaabbatan isin immoo warri naannoo Oromiyaa saba bal'aa waaqni isin kenne kanaaf dhaabbadhaa. Dhugumaan isinitti himaa gaafa humni kun gara Oromiyaatti naanna'e waan qabdanii waan gadhiiftan wallaaltu. Ijoollee haadhayyeessaa kanas immoo ficcisiisuun sirrii miti. Akka wanta gadameessi haadha Oromoo tokko Abdiisaa Agaafaa gara Suduuqiifaa hin deenyetti har'a ijoollee otoo kilaashii ijaan arganii hin beekin dirree waraanaa dhaqanii afaan tabtaabbaadhaan
Amaariffan beekan, Oromiffan beekan. Achi dhaabbatanii humna addaa Oromiyaa ta'anii ani qawwee argeen beeku, dhukaasii gaan argeen beeku, baruus hin barbaadu haadha koottan gala. Yeroo jedhan nuun ilmaan Oromoo sanyii Abdiisaa Aagaatiif kun qaanii guddaadha. Kanaaf mootummaan naannoo Oromiyaa wanta kana itti yaaduu qabdan. Namoonni isin gargaaruu barbaadan gargaarsa keessanuu barbaadaa hin jiran. Gargaarsa keessanuu kabajaa hin jiran. Thank you jechaa hin jiran. Isin arrabsaa jiru. Isinitti qoosaa jiru. Isin tuffataa jiru. Obbo Shimallis sin jaalatan. Anjala Mureetti sitti himaa. Baay'ee si jibbu. Taa'ee danda'a baay'ee si jibbu. Qeesiin Ortodoksii tokko maal akka jedhe beektaa abbo Taayee waa'ee kee. Namni akka Taayee danda'a biyya bulchuudhaaf miti lafa Itoophiyaa irratti iyyuu uumamuun nama hin mallee fidhaasiin jedhe. Dhagee agarteetta viidiyoo sana absolutely. Kanaaf utuu jedhuudhiifne saba keenyaa wajjin taane utuu biyya keessatti aangoo qabnu, biyya keessatti humna qabnu, biyya keessatti olaantummaa qabnu, Oromiyaa keessatti humna sanaan gitu utuu establish goone borii keenyaaf gaarii natti fakkaata. Hin ta'u taanaan garuu dubbiin kun deemee eessa akka dhaabbatu Waaqayyotu beeka. Waa'een ijoollee haadhiyyeessaa kun garuu seenaa keessatti kan isin gaafachiisu ta'a. Lolli amma naannoo kaabaa jiru, Amaaraaf Tigiree gidduu lolli jiru ijoollee Oromoo hin ilaallatu. Ijoollee Oromoo hin ilaallatu. Tigireen Amaaraa wajjin herrega buufnuu qabnaa'edha. Amaarni Tigiree wajjin herrega buufnuu qabnaa'edha. Isaayyaas Afeworqiif mootummaan naannoo Amaaraa haaloo baafannaa irra jiru uummata Tigraay irratti. Uummanni Tigraay immoo harka laachaa hin jiru. Kanaaf deebinee ammas uummanni bal'aan uummanni Oromoo akka hin saalfanne akka hin salphannetti aanga'oonni mootummaa naannoo Oromiyaa dhaabbadhaa of ilaalaa isin jechuun barbaada. Kanan ta'u yoo ta'e garuu ofii keessanis uummata kabajamaa kanas salphina lammaffaatiif dabarsitanii kennaa jirtu. Isin immoo ijoolleen humna poolisii addaa Oromiyaa jirtan gaafa fe'amtan akka shaqaxaatti fe'amtanii hin adeeminaa. Eessan dhaqa? Maaliifan dhaqa jedhaaf gaafadhaa. Kanaachi kun akka waldiyaatti ta'e, akka daseetti ta'e makiinaarraa buuftee isin tumti dullaadhaan jarri kun. Gaafa san immoo poolisii humna addaa Oromiyaa mattaawoqaa baasi jennaan dagmoo poolisii ilaal jedhan isinitti kolfaa uleedhaan hudduu keessin mana hidhaa isin buusu isin rashanu. Kanaaf honestly nama gaddisiisa. Seenaa hin taanetu hojjetamaa jira. Very bad story and very bad history. Isa kana jechuun barbaada. Egaa ulfaadhaa. Anamaaf kanuman jedha garuu baay'ee gaddeera akka ilma Oromoo tokkotti.